السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا وردفتوتا سمي الشجر جرت وقجراتني بقى رب جاتي سين سنجيه أما سبب جرت لقافة ربي كيس ترى سننجرا سمي شو هرجع كم كيس ربي كيس ما يسيك أو تربت جرتي كيس ما نسيار أو كل سكاري في جاري أبا جال لها جنو كبتة سي أبتة جرتي أوفيسنا برسيسو اسمه نجس نجا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قردفتوتا في قبل جمتوتا نجن سمي شوغلا ترجمت وأنا سيني مؤخر عن بينه قرمي بيا تي في شتين جرتي أنا مك وأنا سين الرا أصنفت يكان وامته الرا وجين لعل يريد نيادا أنا إن شاء الله سويجين جرا سيران مو جبي ساني سمي شو لايك شير وانجر أنساني بلغزاني بلغزاني سبسرايز سيئة يصير ديم توجد أنسان لغزاني وفين دغتنا ada isin ngira kana atmane wan isin opefatih warahmatullahi. Okay, bereskiin galatoomii waamicha kiyya kabajjestina dhiyaatu keetiif kaameeraa kana duratti galata guddaa biraa qabda siin jedha. Gaafin kiyya isiin dura gaafin kiyya isiin dura ati jechuudha yeroo biyya ormaa kana dhuftu maal barattee yookaan maaltu si mudate? Okay. Mudannoo jechuudha. Jalqaba irraa mudannoo waan nama barsiisuu fi kan nama bashannansiisu ta'uu qaba. Garuu mudannoo hedduu jiraata. Ani garuu mudannoo waa'een qabu firaankina gochuu deemte natti fakkaate. Ani mudannoo dhugaa dubbachuu fi wagguu sanii wagguu biyyaa bahu tasuma biyyaa bahe garuu biyya ambaa argitee galuun dhaquun nama dhibdu galuutu nama dhibaa jettee Oromoon dhugaadha haalli suni. Garuu wagguu biyyaa bahu biyya Suudaan jedhamtu deemee ture. Wagguu deemu biyya Suudaan kana matammaa as darbee wagguu jedhu biraazariin koo naaf bilbilee ture. Naaf bilbilee jennaan obboleessi kiyya jechuudha. Eessa geettee naan jennaan hanguma karatti ba'ee waan itti himeef ani ni argitee biyya dhiirrillee qamisii adii godhattu gahee jiraan jedheen. Maal jechuudha jennaan yaa'u mudawwara yookiin kandooraa jedhan kana ni beektanii uummanni Suudaanii kun wal fakkaataan hundinuu isuma godhata. An dhugaa yaani akkuma ani mudawwara beekuun biyyatti yookiin kandooraa kana kolleettaa jedhamu kana qabaa miti ka Suudi Arabiyaa san uffanna biyyanni beektanii akkuma beekamu. Achi yoo ilaalu mormarra kolleettaanis hin jiru qamisi masee kanaaf achi gaheeradha. Akkasii garuu mudannoo baay'eetu jira. Ogguu biraa walitti deebina. Mudannoo ammoo maaliif bahuun nama dhibdu galuun nama dhiba wanni jedheefi biyya san yeroo san yaa'u namni hedduu ammas kan jiraannu biyya ormaati. Akka malee nu jiraannu akka wada mishaanu jiraannu. biyya ofii wanti gahus hin jiru. Haa ta'u alhamdulillah inshallah rabbiin bilisummaan nu galchu. Bilisummaa addunyaa kan rabbiin nu fedhu. Tokko rakkinaaf biyya bahaa, tokko argitee quufaaf biyya bahaa, tokko biyya tana luu jijjiiradhaaf biyya bahaa. Waa hedduu biyya nama baas. Garuu isa keessa namni mudannoo hin qabne hin jedhee yaadu. Rabbiin nagahaan isin haa galchu. Biyya san keessatti hidhameellee turee jira. Takkallee mudannoo wayii qabaa hidhamee ture. Gaafa hidhamu Abashaa yoonna jedhamu kana hin beeku ani hoggoosan. Ati Abashaadhaan an jedhan yeroo na qabani ani Oromoodha jedhaa ture falmachaa ture jechuudha. Suudanii fakkaatan an jedhanii na dhiisan ijoollee keenya hedduu biraa na dhiisanii turanii na qabanii ati Abashaadhaan an jennaan ani hin beeku an Oromoo jedhaan. Oromoo jedhaan ani akkasitti. Oromoo makana fuudhanii ijoollee bira finnaan Abashaan kana jedhanii yoo himan Oromoo jechuun isuma jedhanii fuudhanii na hidhan jechuudha. Biyyatti na deebisanii daangaa matammaa jedhanii nagaan jechuudha. Akkasii mudannoo baay'eetu jira. Haa ta'u wagguu biraa walitti deebinaa muyyayyoota na jajjabeessaanii galatoomaa isiniin jedha.
Assalamu alaikum. mudannoo keenuu himuu fi hin xumurre gaaffii deebii kenna. Mudannoo keenuu himuuf guddaa galatoomii baga rabbi harkaalee si baase nama hundaa nama baqattummaa keessa jiru bilisummaa rabbi biyya ofiitti galchee nama gizee mara ergama osoo hin ta'in nama ergatullee rabbi nu haa godhu inshaa Allahi hunda kennaa namoonni biyyoota ormaa keessa jirtan jechuudha. Akkasuma sumeeshoo waan itti dabaluu qabduu fi waan irraadhisuu qabdu. Can you help me? I need more energy.